Akkam jirtani? Kun Rift Valley Entertainmentiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa keenya idilee jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiiti. Hadhaafis jechoota isin biraan geenna jennee yaadne qindeeffannee istiidiyoo keenyatti argamna. Saganticha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ana Maanoo Waayyuuti. Gama ogummaa teknikaatiin Mubaarak Amaanootu nu faana tura. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya ka jaalalaati. Jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii. Qophii kanaan jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii irraanfatamanii fi irraanfatamaa jiran irratti xiyyeeffanna. Hadhaafis jechoota 5 isin biraan geenna. Arsii biratti bisaan dhuge yoo jedhan bishaan dhuge gaafa jedhan hin bade jechuudha. Yookiin ammoo faayidaa dhabe jechuu ta'a. Bishaan dhuge jechuun hin bade yookiin ammoo faayidaa dhabe yookiin faayidaa hin qabu jechuudha. Arsii biratti bisaan ta'e gaafa jedhan bisaan ta'e gaafa jedhani hin na'ee yookiin ammoo hin rifatee jechuudha. Ebalu bisaan ta'e yookiin ammoo bisaanuma ta'e gaafa jedhanii hin rifadhe yookiin ammoo hin na'ee jechuudha. Arsii biratti bobaa seene yoo jedhani bobaa seene gaafa jedhani itti dheesse yookiin ammoo itti baqatee jechuudha. Bobaa seene jechuun itti dheesse yookiin itti baqatee jechuu ta'a. Arsii biratti bineensa ganamaati yoo jedhan bineensa ganamaati yoo jedhani jarjaraa namaati jechuudha. Ebalu bineensa ganamaati gaafa jedhani jarjaraa namaati jechuudha. Arsii biratti bofa ta'e yoo jedhan
Arsii biratti bofa ta'e yookiin ammoo bofa taate yoo jedhani hin dhokatee yookiin hin dhokattee jechuudha. Akkasumas uf dhosse yookiin ammoo uf dhossites jechuun ta'a jechuudha. Akkasumas jechaan nama waraanaa jechuullee ni ta'a jechuudha. Ebalu yookiin ammoo ebaleen bofa taate yookiin bofuma jechuun arrabaan nama waraanaa yookiin ammoo jecha hin taaneen nama waraanaa yookiin jecha nama dhukkubsu namaan jedha jechuudha. Kanaaf bofa ta'e jechuun hin dhokatee ta'uu danda'a, uf dhosse jechuus ta'uu danda'a. Akkasumas immoo jecha hamaa yookiin ammoo jecha nama waraanu namaan jedha yookiin namaan jetti jechuudha. Egaa har'aafis jechoonni filannee isin biraan ga'uuf qopheessine kanneen fakkaatan. Torbaan sagantaa wal fakkaatuun deebinee wal argina. Agasiif haga torbaanitti torbaan nagaa fi jaalalaa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Jechoonni kunniin akka naannoo keessaniitti hiika isaan qaban koomentii jalatti nuuf kaa'aa. Nullee isinirraa baranna waan ta'eef. Barumsi kun ammoo nama hunda bira akka ga'uuf sheer gochuudhaan yookiin ammoo walii qooduudhaan waliin ga'a. Torbaan gaarii. Ana Maanoo Waayyuuti. Fayyaa ta'a.